Akabaranoi asonyane donu Akabaranoi asogurgura funu Devi wakanula gaeta sati Namade aenu gofta amanti Devi wakanula gaeta sati Namade aenu gofta amanti Para Israeli wana kana jede Yupti ke sabaya kana ni gala jede Namoni nubanne gipsi lalane Iyasuf kale bini qofatu galane Namoni nubanne gipsi lalane Iyasuf kale bini qofatu galane Akabaranoi asonyane donu Akabaranoi asogurgura funu Devi wakanula gaeta sati Namade aenu gofta amanti Devi wakanula gaeta sati Namade aenu gofta amanti Ofeganno barano di sankename Sodomif gamora che sabaya jedame El kasanin ninne lota jajame Sera wakaege ofa fodeme El kasanin ninne lota jajame Sera wakaege ofa fodeme Akabaranoi asonyane donu Akabaranoi asogurgura funu Devi wakanula gaeta sati Namade aenu gofta amanti Devi wakanula gaeta sati Namade aenu gofta amanti Tole, nageenyi waaqayyo hunduma keessaniif waa baay'atu. Akkam jirtan? Araarri waaqayyoo isiniif baay'ate, nuuf baay'ate, yeroo dabalataa kana waaqayyo isa nuu kenneef garaa keenyarraa guddaa goonee galateeffannaa hundumti keessanuu lafa jirtanitti nageenyi waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu jecha. Har'a immoo galgala ofii fudhannaa sanbataa kanatti nu biratti jechuudha. Mata dureen ergaa wajjin ilaalleetiin jennu waldaa Yesuus yookaan immoo Church of Christ. Isa Kiristoos waldaa koo jedhe san ilaalla jechuudha macaafa qulqulluu irratti. Amma ta'e bal'inaan yeroo biraa kutaa itti aanutti deebina. Har'aaf bu'uura kenneetiin jenna. Sababni isaa qo'annaa yoo waaqayyo nu gargaare boru ganama qo'annuuf bu'uura akka nu ta'uuf jechuudha. Bu'uura akka nu ta'uuf isa faawundeshinii kana kennee achiin booddee boru bal'inaan gaafilee torban kana ishuu ta'aa turan irratti mari'anneetiin jenna. Keessaanuu waa'ee Baabiloon doktorinii maaltu Baabilooniin nama godha kitaaba furaa keessatti Baabiloon kan jedhu maalidha maaltu Baabiloonummaa ibsa kana wajjin wal qabatee ammutu waldaan Adventistii Baabilooniin yaanni jedhu kitaabni hafuuraa maal jedhaara nullee ammoo akkamitti hubachuu qabna ka jedhu wajjin wal qabsiisee yoo waaqayyo nu gargaare boroo ganama laalla yoo hin taane ammoo yeroo biraallee itti dabarsuu dandeenya garuu haga ammaatti boroo ganama akka laallutti jechuudha. Tole gara mata duree guyyaa irraatti deebineen dura garuu kadhata godhannee sagantaa keenya jalqabneetiin jenna. Obboleessi keenya Yohaannis Olmaa wajjiniin kadhata godhannee achiin booddee kallattiidhaan sagantaa keenya galgala kana jalqabneetiin jenna. In kadhanna. Waaqa irratti jiraattu abbaa keenya galata addaa qabannee fuula kee irratti dhiyaanna. Aboo abbaa keenya siin jechuu karaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hafuura ilma kee nuuf laattee dhugaadha abbaa keenya siin jechuu nu dandeessiste. Karaa ilma kee wanti ati nuuf hin godhin tokkollee hin jiru.
Si galateeffanna warra guyyaan kun dabalamee fi nagaattis oollee sa'aatii kana ga'an waan nu gooteef. Maqaa tokkicha ilma kee Yesus Kiristoosiin bara baraan galanniif ulfinni guddaan Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Ameen. Galgala kana karaa addaa fuula keetti dhiyaanneerra Abbaa. Nuti cubbamootadha, wallaalotadha, dadhabootadha. Yoo ati cubbuu keenya nuuf dhiifte, yoo ati dadhabbii keenyatti jabina nuuf taate, yoo ati wallaalummaa keenyatti beekumsa karaa hafuura keetii argamu ogummaa kee yoo nuuf laatte malee dhugaadha warra akkasumaaniiti nuti. Kanaaf galgala kana ilma kee tokkicha fannoo irratti dhiphina guddaa baatee yaa abbaa koo maaf na dhiiste jedhe. Karaa addaa isa ilaaluudhaan galgala kana hundaa kan dursu cubbuu keenya nuuf dhiisuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Amma kan barbaannu hafuura keedha. Dubbii namaa miti qulqulluu koo. Dubbiin kee nu qulleessaa kun ta'uuf garuu hafuura kee nu barbaachisa. Dhugaa si kadhanna adaraan siin jedha. Maqaa tokkicha ilma kee Yesus Kiristoosiif jedhii hafuura keessa qulqulluudhaan sa'aatii kana nu dibuun guutuun nu mallatteessuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Dubbii sa'aatii kana barannu karaa addaa waldaan kee maa inni? Waldaan kee waldaa kee jedhamuudhaaf akka dubbiin kee jedhutti maal ta'uu qabdi? Ulaagaa akkamii sagaleen kee nu barsiisa kan jedhu akka hubannu ammallee ta'e qorannaa gara fuulduraatti godhannu. Yoo jaalala kee ta'e bor, yoo jaalala kee hin taane immoo yeroo kan biraallee kan ta'u irratti karaa addaa hubannaa ofii keenyaa osoo hin taane, yaada mataa keenyaa osoo hin taane waanuma nu barsiisuu qabdu. Namni kamiyyuu hubachuu kan qabu akka barannuuf karaa addaa sa'aatii kana hafuura keetiin obboleessa koo karaa addaa dibuudhaan nu warra dubbii kee dhaga'ullee nu mallatteessuudhaan nu dibuudhaan dubbii kee nu barsiisuun nu qajeelchuun maqaa gooftaa Yesuus ilma keetiin fedha kee nuuf haa ta'u. Ameen. Dubbii keetti jiraannee yeroo keenyaa fi hundumaa keessatti nutti tolullee biyya lafaa nutti badullee ulfina keetiif jiraannee har'aa amantiidhaan kan si amanachaa jirru guyyaa tokko garuu ija keenyaan si agarree qulqulluu koo gammachuu guddaadhaan si wajjin bara baraan jiraachuu akka dandeenyuuf nu dandeessi. Fedhi kee nuuf haa raawwatu maqaa gooftaa Yesuus ilma keef jedhi abbaa. Ameen. 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 Karaa addaan waaqayyo isaa eebbisuu jechuun jaalladha obboleessa koo kadhataan isa nu geggeessitee jettee fi waaqayyo karaa addaa kan karaa kan kennu kadhatan kanaaf guddaa waaqayyoon galateeffanna. Har'a ammoo akkuma mata duree irratti caqasuudhaaf yaallee waldaa koo Kiristoos kan inni jedhe waldaa Kiristoos ilaalla. Adeemsa barootaa keessatti yeroo rakkinaa yeroo duuka buutotaa irraa jalqabee bifa gurmaa'inaatiin mana dhuunfaatittis haa ta'u haala keessa darban keessatti wal'aansoo guddaa kan qunnamaa ture waldaa Kiristoosiiti. Bara jaarraa dukkanaallee waldaa koo jedhee Kiristoos dhaabe. Kun dhaabbata namoonni maqaa moggaasan yookaan kaatolikii, ortodoksii, pheenxee, adventistii waldoota garaagaraa maqaa moggaafatan maqaa kenname caalaa jechuudha. Maqaan kenname caalaa achiin dura fakkeenya waldaa adventistii uduun jedhamiin dura waldaa Kiristoosii jedhamee bifa saniin macaafni qulqulluun yeroo caqasu laala. Mee macaafni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti maal jedhe Kiristoosiin? Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedhe Kiristoos yeroo dubbatu. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu. Asumaanuu cubbuun dhiifama hin qabne baay'ee Kiristoos eenyu akka ta'e beekanii itti amanuu dhabu. Cubbuun dhiifama hin qabne. Sababni isaa amma cubbuu dhiifama hin qabne gaafa jedhu namni hafuura qulqulluu arrabsuu gaafa jedhu waan biraa waan kompleksii wayii gadhee ilaala. Kitaabni hafuuraa kompleksii godhanii ilaaluun hin barbaachisu jedha jala mure. Maatiyus boqonnaa 12 irratti gaafa Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee hafuura seexanaa baasu ati Bi'eelzebuul hangafa seexanotaatiin geggeeffamtee kana godhaattaa jedhanii. Gaafa kana Yesuus maal jedhe cubbuun hunduu dhiifama godhatama cubbuun hafuura qulqulluu irratti dubbatamu garuu maal hin qabu? Dhiifama hin qabu jedheen. Sababni isaa ana hafuura waaqayyootiin kana godhaara waan ta'eef jedhe. Hafuura Bi'eelzebuul jechuun Kiristoosiif abbaa gargar kutanii Kiristoosiin eenyutti maxxansuudhaaf seexanatti maxxansuudha. Kanaaf Kiristoos eenyuun akka ta'e beekanii isatti amanuu dhabuun cubbuu dhiifama hin qabne. Sababni isaa cubbuu keessaniin duutu waan jedheef dhiifama hin qabudha. Inni eenyu akka ta'e beekanii itti amanuudha. Kana jala murree beekuun baay'ee gaariidha.
waa'ee waldaa Kiristoosii yeroo dubbannu waa'ee waldaa Kiristoosii yeroo dubbannu faawundeeshinii bu'uura waan Kiristoos lafarratti hojjetaa tureeti kan nuti dubbannu jechuudha. Bu'uura. Kana jechuun kakuu moofaa keessatti illee waan turedha. Kiristoos ofii isaatii dhaabee kan mirkaneessedha. Hamma dhumaatti illee kan ishee eegudha jechuudha. Hundee kana kalaallee hin jedhu. Kanaaf akka bu'uuraatti waan kana ilaallaa jechuudha. Akkuma silaa ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedhee ture duuka buutota gaafii bu'uuraa isaan gaafate Kiristoos. Gaafiin bu'uuraan isaan gaafate eenyu naan jettuudha. An eenyudha. Sababni isaan eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedheeraan. Kanaaf an eenyu kan jedhu gaafate. Amma waldaa Kiristi kan jedhu poointii isaa asirratti fina jechuudha. Asirratti fina jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. Maatiyus boqonnaa 16 lakkoofsa 15 Yesuus immoo isin eenyu naan jettu jedheen. By the way, dura namoonni maal naan jedhanii jedhee gaafatee ture. Deebii namoonni deebisaniif Kiristoos iddoo hin kennine. Mee kottaa isinuu waliin mari'annaadha. Poointiin guddaa. Amma mee isinuu kottaa wajjin mari'annaa. Poointichi poointii waliin mari'atanidha dubbiin. Addallee waldaan Kiristoosii eenyu ka jedhuuf obboloota koo Kiristoos eenyu ka jedhuuf ormatti dubbachuu kenna caalaa waliin mari'achuun kenna bu'aa baay'ee qaba. Bu'aa baay'ee qaba. Garuu kun gaafa didamu tariitii carraan jiru nama dhaga'u hundumattuu himuudha jechuudha. Garuu poointii inni jalqabaa kottaa waliin mari'annaa. Eenyu inni Kiristoos. Tokkoffaa Kiristoosii wajjin mari'annaa. Jimbooda walii kenna wajjin mari'annaa. Poointichi addunyaatti gargar ba'ee dhimma du'aa fi dhimma jireenyaati waan ta'eef bilchaatee ormatti ba'uu qaba. Dubbii baay'ee murteessaadha jechuudha. Kun yaada bu'uuraa ta'uu qabu. Kottaa amma isaaniin jedheen isinoo eenyu naan jettu jedheen. Jedhee isaan gaafate. Simoon Pheexroos deebisee ati masicha ilma waaqayyo jiraataati jedheen. Please yeroo baay'ee mata duree kan irra deebinee inuma dubbanna adaraamee amma xiyyeeffadhaan haa laallu. Sababni isaa poointiin kana booda laaluudhaaf deemnu poointii tariitii bu'uura buqqisu yookaan immoo bu'uura ijaaruudha jechuudha. Kanaaf waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan haa laallu. Eenyu naan jettu jennaan ati masicha ilma waaqayyo jiraataati jedheen. Dubbii kana keessa barnoota gurguddaa lamatu jira. Tokko Yesuus Kiristoos masichaadha. Yesuus Kiristoosidha yookaan immoo masichaadha. Namni Yesuus kun Kiristoos akka ta'e hin amanne sobduudha jedha Macaafni Qulqulluun. Yesuus kun Kiristoosidha. Kiristoos jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu kan dibame jechuudha. Obboloota koo Yesuus Kiristoos kan dibame gaafa jennu eenyutu dibe maaliidhaan dibameen gaafii bu'uuraa deebii argachuu qabu. Inni kun ammoo hojii ergamoota boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irra jira. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute beekamaadha jedha. Kanaaf eenyutu dibe abbaadha. Maaliin dibe hafuura qulqulluun? Ka dibame eenyuun Yesuus. Ka dibame Yesuus. Ka dibe abbaa. Maaliin dibe hafuura qulqulluun dibe? Kun Yesuus Kiristoos ka jedhu beekuuf kana beekuu qabna. Yoo kana hin beekne sobduudhaa jedha namni sun. Sababni isaa ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti sobduun eenyu ni jedha. Namni Yesuus kun Kiristoos ta'uusaa hin amanne sobduudha jedha. Abbaa fi ilma namni garuu inni mormituu Kiristoositti jedha Macaafni Qulqulluun. So poointii kana beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Poointiin lammaffaan masiidha. Kanaaf poointiin masii fi ilma waaqaa jettu tun ergaa Yohaannis isa 1 boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irra jirti jechuudha. Lachuu yoo Yesuus Kiristoos miti yookaan masii miti ka jennu ta'e sobduudha jechuudha. Abbaaf ilma ganna jechuun ammoo mormituu Kiristoos jechuudha. Poointiin kunniin lamaanuu xiyyeeffannaa poointii barbaadanidha. Poointii akkanumaan bira darbamu miti jechuudha. Sababni isaa kii ejjennaan waldaa irratti ijaaramu kanarra waan ta'e. Okay, baay'ee gaarii. Poointoonni kunniin murteessaadha. Yoo masii ta'uusaa beekne eenyutu dibe maaliin dibe ka jedhu gaafii jalqabaa kileer namni hunduu deebisuu qabudha. Zeen kanarratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaati kana yaanumtedha. Kana abbaa koo isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaanni namaaf foon sitti mul'ifne jedheeni ka'eeti abbaatu sitti hime jedheen. Sababni isaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irratti abbaa malee ilma ka beeku hin jiru, ilma malee warra ilmitti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha. Poointiin keenya kanarraa lakkoofsa 18 irra jira. Poointiin keenya kanarraa lakkoofsa 18 irra jira. Maal ka jedhudha? Waldaa koo asirrattaan ijaaradha ka jedhu. Anis sittan himaa akkuma Pheexroos jechuun dhagaa jechuu ta'e an sittan himaa anis dhagaan sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldirricha irratti maal hin qabu humna hin godhatu jedheen. Bantuu mootummaa Waaqayyoo siif kenna
waan ati bante lafarra akka baname ta'a katii immoo kenname ta'a jedha. Awutoriitii waldaadhaaf kenname jechuudha. Amma kun waldaan lafarratti Kiristoosiin bakka buutee awutoriitii kana akka taate booddee kitaaba raajii irraa itti dhufa yaadicha. Amma poointiin asirra jira obboloota ko. Waldaa koo asirratti ijaaradha. Waldichi kan ijaarame Phexros irratti miti. Sababni isaa lakkoofsa 21 irra gadeessite yeroo dubbiftanii waa'ee dhiphachuu isaa, waa'ee ajjeefamuu isaa, du'ee du'aa ka'uu isaa duuka buutotatti himuun ni jalqabnaanii. Maal jedhe Phexros kun sirra ga'uun hin malu. Dhiphachuun qabdu, du'uun qabdu, duutee du'aan qabdudha garaa biraati. Kanaaf maal jedheen Kiristoos ati seexana gara booddee kootii deebi jedheen. Kanaaf dubbichi Phexrosin irra miti jechuudha. Waldoonni biraa maal jedhanii? Phexros irratti ijaarame waan ta'eef Phaaphaasiin jalqabaa Phexros jedhanii amantii biraa namoonni hundeessan jiru jechuudha. Kanaaf dubbichi isaa miti. Isa kan taane ragaan itti aanu hundeessa jechuudha. Amma poointiin keenya guddaan waldaa koo asirratti ijaaradha. Waldaan Kiristoos maalirratti ijaarame? Maalirratti ijaarame? Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataa kan jedhu irratti ijaarame. Kanaaf namni tokko waldaa Yesuusiiti yookaan immoo an waldaa Yesuusiiti namni tokko kan ofiin jechuu danda'u poointii kanneen lama amanuu qaba. Tokko Yesuus Kiristoosidha jedhee amanuu qaba. Lama Yesuus ilma waaqa jiraataati jedhee amanuu qaba. Ilma waaqa jiraataati kana dhugama ilma waaqa jiraataati sababni isaa abbaan kun ilma koo isaan jaalladhuudha jedheera. Ilmi ammoo ani ilma abbaati jedheera. Asirratti namni biraa fuudhee dhufee meetaaforiidha. Maqaatu kennamee fi lakki ilma jechuu inni haadha manaa qabaa. Ergamootarraa akkas godhe moo no kunniin speculationiidha. Yookaan immoo waan barraa'een gararraa deemudha. Tokkoffaa Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti Kiristoos bifa waaqayyo inni jaalala argamne ittiin namatti mul'atedha. Uumama hundumaa dura dhalate jedha. Dhalate gaafa jedhu eenyutti dhalate? Abbichatti dhalate. Jechi Ingiliffaa begotten, only begotten, brought forth jedha. Abbaan of the begot one. Kiristoos of begotten of him. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Ingiliffaan King James Version akkas jedha. Baay'ee gaarii. Kanaaf poointii kanneen lamaan beekuun waldaa Kiristoosii nama taasisa jechuudha. Church of Christ. Kitaaba raajiitti booddeen itti dhufa. Okay. Mee macaafa qulqulluu irraa iddoo kanan isinii dubbisa. Iddoon kun baay'eetu poointii murteessaadha waan ta'eef. Fakkeenyaaf wangeela ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti akkuma sila isiniin jedhe yaada akkas jedhu jira. Poointoota amma Phexrosin an eenyu jedhe kana Yohaannis irra deebi'ee yeroo ibsu akkana jedha. Isuma Yesuus kun Kiristoos yookiis masicha ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyudha jedha. Okay. Yesuus kun maalidha? Kiristoosidha. Yesuus kun masichaadha. Kana namni ganu mormitu sobduudha. Okay. Yesuus Kiristoosidha jechuun maal jechuudha jenneera? Kadibame jechuudha jenneera. Kadibame gaafa jenne ammoo maaliin dibame eenyutu diba? Fakkeenyaaf an cadhisee akka ofii kiyyaan dubbanne yeroo baay'ee irra deebaa waan dubbataa turruu fi wangeela Yohaannis hojii ergamoota boqonnaa 10:38 irra maal jedha? 10:38 irra. Iris Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute. Kanaaf eenyutu dibe? Waaqayyotu dibe. Kadibame eenyunni? Yesuus. Maaliin dibe? Hafuura qulqulluun dibe. Hafuura qulqulluun dibe. Yeroo kamittuu haa ta'u kadibame Yesuus. Kadibe Abba. Amoontii ittiin dibame maal? Hafuura qulqulluu. Poointii kana gaafa mormiti ati maalidha jechuudha? Sobduudha jechuudha. Sobduudha jechuudha. Kanaaf hafuura qulqulluun maal jedhama? Dibata jedhama. Nullee dibatuma kana fudhanneera karaa biraatiin. Nutis maal fudhanne? Dibatuma kana fudhanne. Fakkeenyaaf asuma lakkoofsa 20 irraa maal jedha? Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu jedha. Hundumti keessaniyyuu maalidha? Beektota. Kama Kiristoos dibame saniin nullee dibamne jechuudha. Ergaa Yohaannis wangeela Yohaannis tokko 33-34 illee dubbisuu dandeettan. Kanaaf poointiin keenya 22. Sobduun eenyure? Mormituun Kiristoos inni abbaaf ilma ganuusa kana. Kun akkuma jiru Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 16. 16 akkuma jiru. Inni jalqabaa Masiidha. Inni lammaffaanoo ati ilma waaqa jiraata ta'e jedhu san abbaaf ilma nama ganuu jechuudha. Abbaaf ilma nama. Kanaaf hundee waldaa irratti ijaarameedha jechuudha. Kanaaf namni poointii kana akkuma jirutti amanu maal jedhama? Waldaa Yesuusii jedhama. Kanarratti abbaaf ilma namni gama. Lakkii abbaan dhugama abbaa miti maqaa abbaa jedhu fudhate.
Lak ilmis dhugama ilma miti maqaa ilma jedhu fudhate. Yesuus Kiristoos masiidha ka jedhame maqamaaf malee lakka afurri qulqulluun ka ittiin dibamu miti waan biraa ka qaama qabu. Kanaaf kun faallaa barnoota yookaan dhugaa macaafa qulqulluuti jechuudha. Amma hundee kanarratti waldaa koonan ijaaradha kan ni jedhe. Phaawulos illee akkana jedhe. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti isuma dur kaa'ame sana malee homtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundee eenyullee dhaabu ka biraa jedheen. Eenyullee dhaabu. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos isa kamiin? Yesuus Kiristoos isa kamiin? Isa kamiin wanti jedheefi lamaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti Yesuus kan biraa ka jedhamu jira. Wangeela ka biraa, hafuura ka biraa ka jedhamu jira. Yesuus kami hundeen kun? Isa ilma waaqa jiraataa ta'e sana. Isa Kiristoos ta'e sana. Isa ilma waaqa jiraataa ta'e santu maali? Hundeedha jechuudha. Hundeedha jechuudha. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiis muka citaadhaan hoffaadhaanis hundicha irratti maal godha? Irratti hin ijaara. Kanaaf namoonni asirratti ijaarama hundi qaama waldaa kanaati miti. Tokko tokko hoffaan ijaareera. Tokko tokko mukaan ijaareera. Tokko tokko immoo sibiilaan ijaareera. Kan hundee kanarra hundee ta'uu danda'u isa warqeen ijaare sana qofa. Sababni isaa amantiin keessan akka warqeeti jedhu. Warqee biddaan qorame narraa maal godhaa jedha? Narraa bitadhaa jedha. Inni kun amantii gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Hundeen kun kan irratti ijaaramuu qabu isa kana. Hojiin namaa adduma addaan ibiddaan mul'ifamee hin beekamu. Guyyaan firdii bakka ittiin baasaa hojiin namaa adduma addaan maal akka ta'e ibiddi qoree mul'isa. Ibiddi qoree mul'isu kun rakkina tiriyaalsi. Tiriyaalsi kanallee ammallee kitaaba raajii irraan dubbifnu waan ta'eef yaadannaa qabadhaa. Rakkoo guddaa keessa warri darban warra waldaa Yesuusii ta'an qofadha. They are the only church of Christ rakkina dhufu keessa kan darbuu danda'u. Church of Christ warra jedhaman immoo warra ilmummaan isaanii gale warra hafuura ilmaa fudhatanidha. Karaa biraatiin Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataa akka ta'e warra amanan inni hafuura qulqulluudhaan akka dibame isaan illee hafuuruma ilmi isaa dibame saniin akka dibaman warra amananii akkuma ilmi biyya lafaa moo'e warra moo'anidha jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhee dubbate eenyullee hundee kanaan ala hundee biraa ka'uu hin danda'u jedhe. Ammallee sochiin fedhallee oduuf bifa jijjiirachuu danda'a. Olii gadiin waan biraa laaqamuu danda'a. Garuu haftuun hundee bakka sanii ka'uu hin qabdu jechuudha. Eenyullee hundee biraa dhaabuu hin danda'u. Eenyullee hundee biraa dhaabuu hin danda'u. Okay, mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti adeemsa sochii waldootaa yeroo laalleetiin jennu kana booddee hoolichi mallattoo torbaffaa keessaa isa tokko utuu banuu nan arge. By the way, mallattoon torbanni seenaa waldaa wajjin wal qabatanidha. Politikaalii waraana wajjin, politikaa seenaa addunyaa mootota addunyaa wajjin kan wal qaban malakata torban dhahicha torba kunniin hin jiran jechuudha. Kun mallattoon torba kun seenaa waldoota torba wajjin wal qabatanidha. Look. Lubbuu qaban arfan keessaa inni tokko sagalee qaqqawweetiin koottu jechuu sana dhagaye. Ana achi ilaalee farda adii tokko arge jedha. Farda adii. Adiin kan jedhamu qulqullummaatti qajeelummaatti kan fakkeeffamu. Farda kan jedhamutu waraana wajjin lola wajjin kan wal qabatedha kan gomoofaa keessatti. Lola wajjin waraana wajjin kan wal qabatedha. Kanaaf yeroo kanatti waldaan maal gootu jechuudha? Mootuudha jechuudha waldaan. Guyyaa tokkotti lubbuun 3,000 guutuun kan dhugaatti deemaa ture. Karaa biraatiin waldaa Yesuus waldaa koo jedhee hundeesse. Waldaa duukaa buutota jechuudha. Ammallee waldaa duukaa buutota illee akka taate ammas kooteeshinii kitaaba raajii keessatti ilaalla waan ta'eef asumarraa xiyyeeffadhaan naaf laala. Waldaa duukaa buutota jechuudha. Inni fardicha irra taa'e immoo iddaa harkatti qabatee gonfoo tokkos isaaf hin kenname. Inni moo'aa ammas moo'uudhaaf maal godha jedha? Hin bahe. Kanaaf duukaa buutota maal jedheen? Gara addunyaa hundumattuu deema. Wangeela mootummaa maal godhaa jedheen? Lallabaa jedheen. Wangeelli maal ta'uu jalqabee jechuudha? Moo'uu jalqabee jechuudha. Onnee moototaa cabsuu jalqabee jechuudha. Addunyaa hundumattuu moo'insaan yeroo inni jalqabee mo'ichaa yeroo baan argina. Garuu yeroo muraasa booddee bifti farda kanaa maal ta'uu jalqabe? Jijjiiramuu jalqabe. Waldaa irratti maaltu dhufuu jalqabe jechuudha? Waraan rakkinatu dhufuu jalqabe ammatti hundee qofadha kanan laalaa waan ta'eef kan jijjiirame kan waan irratti hin xiyyeeffatu. Hundee waldaa harka ofiitiin Kiristoos hundeessan. Karaa biraa mul'ata boqonnaa 12 irratti wanta guddaa dinqisiisa tokko waa'ee keessatti hin arge dubartii biiftuu uffattee dubartiin maaliif bakka buuti macaafa qulqulluu keessatti waldaadha. Waldaatti kan bakka buuti. Waldaa maal uffattee gara
biiftuu uffattee ji'a miila jala kaa'attee gonfoo urjootaa 12 mataa ishee irraa qabdu tokko maal goote jedhe hin mul'atte jedha. Kanaaf gonfoon kun mo'icha waliin kan qabatudha. Mootichi kun ammoo 12 duuka buutota 12 isa hojiidhaaf adda bayan kan Kiristoosiif dibaman hojiidhaaf kan adda bayan jechuudha isaan kun. Gonfoo jedhama. Kun ammoo seera Waaqayyoo, kun ammoo qulqullummaa Gooftaa Yesuus Kiristoosi. The son of righteousness aduu qajeelummaa ka jedhamu eenyuun macaafa qulqulluu keessatti Kiristoos jechuudha. Guutuun guututti waldaan Kiristoos riviilee ka gootudha. Farda adii ka jenne kana jechuudha. Karaa biraatiin waldaa koo jedhee Yesuus Kiristoos kan inni ishee hundeessedha jechuudha. Ammallee jijjiiramni kallattii kanarraa dhufu. Mul'ata boqonnaa 6 irratti illee jijjiiramni dhufeera. Fardi biyya ofii jijjiirachuu jalqabeera. Mul'ata boqonnaa 12 irratti illee tarii borullee laalla waldaan gara Baabiloon yookaan immoo bifa jijjiirachuu akka jalqabde histiriidha jechuudha boqonnaa 12 akka jiru. Eessaa jalqabde eessa irratti akka deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin mul'ata boqonnaa 12 wajjin dubartiin mul'ata boqonnaa 17 maaltu wal fakkeessa ka jedhu inni ilaallaa. Sababni isaa manni barumsaa tokko qofatu uumame samitti. Kan Kiristoos barsiisu qofa. Barumsa biraa kan addaan hundeessee warruma achi keessa baratutu disseeptii ta'e. Dogongoraan mana barumsaa biraa hundeessee hin jedhu. Kanaaf waldaa takkatti qofa qabu Kiristoos. Kanarraa akka ba'e isuma keessaa ba'ee bifa jijjiirratee deema. Fakkeenyaaf bineensi gaafa lama qabu jalqaba akka maalitti dubbachuu qaba. Akka noormaalii hoolaatti tasgabbiidha. Booddee akka jawwichaa isuma jijjiirame malee wanti biraa wanti haarofti dhufe hin jiru jechuudha. Isuma jijjiirame. Kan akka yaadaatti qabuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu akka jijjiiramtu godhaan dubbii baay'ee murteessaadha jechuudha. Bu'uura irratti ijaaramte dhagaa irratti ijaaramte gaafa dhiisuu jalqaba. Waldaa koo asirratti jira. Doktoriinii jalqaba waldaan kun irratti ijaaramte gaafa dhiisuu jalqabdu it start to apostatize ta'uu jalqabde jechuudha. Tole kanaaf gaafa mul'ata boqonnaa 12 irratti haftuu jedhee kaayu amantii Yesuusii kan qabani jedha. Abboomii Waaqayyoo kan eegan amantii Yesuusii kan qaban qulqulloonni obsi isaanii asirra eegama laalama jedha. Amma amantii Yesuusii kan jennu maanni? Amantii inni abbaa isaa irra qabataa ture. Abboomii Waaqayyoo kan jennu abboomii Waaqayyoo keessa inni tokkoffaa maal jedha? Anaanala Waaqa biraa maal hin godhin? Hin waaqessin. Kiristoos maal jedhee dubbata? Akkuma abboomii abbaa kootii eegu namni jaalala isaatti qabadhee jiraatu isin abboomii koo yoo jedhan jaalala kootti qabattanii jiraatanidha. Abboomii isaa jedha ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3:23 irratti ilma koo kanatti akka amantaniif jedha. Abboomii sun jedha. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irraa. So abboomii dur kenname kan akka jedhudha jechuudha. Kanaaf amma waan biraa baay'ee keessa deemuudhaaf tarii yeroo fudhachuu danda'a. Yaanni bu'uuraa jiru Maatiyus boqonnaa 7:24 irratti illee kaa'u hundeen mana dhagaa irratti ijaarame sun dhagaan irratti manni ijaarame Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataa akka jedhu. Doktoriiniin kun bu'uura. Doktoriiniin kun gaafa faalamuu jalqabee waldaa Yesuus Kiristoos wanti jedhamu nafa. Kiristoos kan inni beeku waldaa kooti ka jedhu ani eenyu akka ta'e beektanii amanuu yoo baattan cubbuu keessanii duutu ka jedhe san eenyummaan isaa ammatu ani ilma Waaqa jiraataati kan jedhe san. Asirratti modificationin filsifinnaan tokkollee dabalame jennaan we are no more church of Christ. Yeroo kamiinuu jechuudha. Waldaan mul'ata boqonnaa 10 irratti waldaan gaaf deebitee kaatu the mystery of God should be finished jedhame. The mystery of God should be finished sun ammoo Qolaasiyaas keessatti dhufee okay mee mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa irra deebitee raajii dubbachuu qabda ka jedhame sun warra waan kana hubateedha jechuudha. Look, this is really amazing. Yoo kan amma jechuudha. Qayyabannaa keenya bahuutu filee bu'uura kanuu ta'u. Amma gaafa lakkoofsa 4 irratti waan qawqawween jedha san barreessuuf jedhu barreessin gaaf jedhameeni and the angels which I saw stand up on the sea luka tokkoon lafarra luka tokkoon bishaan irra dhaabbate I swear by him that live forever and ever. Isa bara baraan jiraatu. Isa samii uume waan isa keessa jiraatan. Isa lafa uume waan isa keessa jiraatu. Isa galaana waan isa keessa jiraatu. Ergaa ergamaa tokkoffaati jechuudha. Waaqayyo sodaadhaan ulfinna kennaa fi isa bishaan burqituu galaana uumeef sagadaa kan jedhu ergamaan kun kallattiidhaan nutti ibsa jechuudha. Eenyuun ergamaan mul'ata boqonnaa 10 kan jedhu
isin irra deebi'aa laala. Kiristoosiin bakka bu'a kallattiidha. Lakkoofsa tokkorraa kallattiidhaan gadi yeroo dubbiftan eenyuun bakka bu'a ergamaan kun Kiristoosiin bakka bu'a jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanaaf lakkoofsa torbarratti but in the days of the voice of seventh angels when he shall begin to sound the mystery of God should be finished. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irra maal jedha? Akkuma ana abbaa beeku akkuma abbaan na beeku ani hoolonni koo maal goon wal beennaan. Wal beennaan. Wal beennaan. Kana jechuun jireenya isaaniitiin Kiristoosii warra mul'isan jechuudha. Abbaan abba ilmi ilma jedhanii warra beekan qofa miti. Dubbiin kun jireenya isaanii warra jijjiire jechuudha. Ol baasanii amala isaaniitiin amala abbaaf ilmaa warra mul'isan jechuudha. Warra cubbuu maqaadhaan jechuudha. Isaan kunniin gaaf ol baanii mul'atan macaafa Roomee irratti maal jedha macaafni qulqulluun? Uumamni hundinuu miixuudhaan mul'achuu ijoollee Waaqayyoo maal godhaara jedha? Eegaara jedha. Ijoollee Waaqayyoo warri uumamni hundinuu miixuudhaan eegaaru warra iccita waaqummaa hubatanii warra waaqummaa amala isaaniitiin cubbuu maqaadhaan dha'uudhaan winning over sin partaking divine nature isa hin isa warra godhanii. Kanaaf inni kun ammootu Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti that their heart might be comforted being united together in love. Onneen isaanii jaalalaan tokko ta'u unto all rich of full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Akkuma abbaa beeku akkuma abbaan na beeku ani foolonni koo beekna kan jiru. Inni faratta kana jira jechuudha. Iccita eenyu kan abbaatiif kan Kiristoosiif kan dibame san jechuudha. Kan dibamee fi kan isa dibe jechuudha. Well, warroonni irra deebitee raajii dubbatta jedhamanii isaan kanneen jechuudha. Warra iccita kana hubata. Kana biraatiin maal jechuudha ammallee warra waldaa Yesuusii ta'edha. Isaantu irra deebi'ee raajii dubbatta jedhameen. Kanaaf Adventistii guyyaa torbaffaa gaafa jennu caaffanni raajii yookaan immoo James White Adventist Review in the Seventh Herald irratti the name Seventh Day Adventist point to both the Father and the Son. Kana waldaan Adventist maali? Waldaa Yesuusiiti. Church of Christ. Kanaaf bara jaarraa dukkanaa keessatti irra deebi'ee reformishiidhaan gaafa ka'u waaqa dhugaa sanbata dhugaa ol qabuudhaan kakame. Amma waa'ee jecha Church of Christ jedhu kana caafata raajii irraa waan tokko tokko dubbifnee eenyu namaallee qixa kanaan of madaaluu qaba jechuudha. Okay. Spirit of Prophecy volume 336 keessa sadaffaa irratti while the execution of the Peter was being delayed murteen Petros itti murteeffamu akkuma lafarra harkifataa dhufeen up on the various pretexts until after the Passovers the Church of Christ had the time for deep searching of the heart and the earnest prayer. Oh, Church of Christ. Where are they? They are come together and collected in visual. Mana dhuunfaatitti warra walitti qabamanii kadhata godhaa turanidha warri waldaadha jedhamanii yeroo san beekaman kan keessatti hojjetaa ture warra Yaaqoob mormisaa citee jennaan gammadanii Phexrosin ammoo ajjeesuuf achi fidanii. Warri Church of Christ jedhama eenyu fa'a? Warra kadhataan walitti dacha'anii mana dhuunfaa keessatti kadhataa turanidha. Weelnaa inni usaa synagogue miti. Waldaa beekamaa isa Kiristoos illee guyyaa guyyaan keessatti tajaajilaa miti. Isaan sunniin immoo dabarsanii Kiristoos illee ajjeesanii duuka buutota illee deebanii warra ari'aa turanidha. Garee kadhataati. They are called Church of Christ. Had the time for deep searching of the heart and earnest prayer. A strong petition. Iyyannaa guddaadhaan, imimmaan, kadhaadhaan, soomaan were mingled together walitti makan. They prayed without ceasing for Peter. Petros if do addaan kun kadhataa turan. They felt that he could not be separated from the Christian work. Hojii kiristaanaa irraa maal ta'uun qabu duuka Kiristoos irraa adda ba'uun qabu. And they felt that they had arrived at the point where without the special help of God, the Church of Christ would become extinct. Amma gargar faca'uu isaanii isa dhumaa akka ta'e hubatan jedha. Yoo harki waaqaa gidduu gale malee. They are called the Church of Christ. Kanaaf yeroo san Kiristoos ka hundeesse Church of Christ warra jedhaman warra yeroo san walitti dhufanidha jechuudha. Okay, itti aansee Review the Herald December 4 duwwaa paragraafii arfafaratti through the age of moral darkness. Oh, ammallee bara dukkanaa keessatti through the centuries of strife and persecution, the Church of Christ had been
as a city set on the hill. I mean, galanni waaqayyo faato. Ammallee jaarraa dukkanaa keessatti baraariisaa keessatti cheerchiin kiristoosii akka ifa gaara gubbaatti akka magaalaa gaara gubbaarratti ol mul'attutti ol qabdee ifaa turte jedhe. Baruma carraa dukkana ta'e. Oh, yeroo san organization dhaabbatee turedha? No. Warra dhokataa dubbicha maal godhaa turan? Raabsaa turan. Walleessota jechuudha. From age to age, through the successive generation to the present time, haga guyyaa irraa, the pure doctrine of the Bible have been unfolding within her borders. The doctrine of the Bible. Pure doctrine of the Bible. Doctrine maali tobboro tokko? Doctrine macaafa qulqulluu. Doctrine macaafa qulqulluu. Kanaaf amma waldaa Kiristoosii ka jedhamu doctrine qulqulluu ka macaafa qulqulluu barbaachisuudha jechuudha. Tiyorii namoonni waliigalteedhaan murteessan fidee waldaa keessatti ofiillee confused ta'e namoota illee confused nama godhu. Doctrine of the Bible. Macaafni qulqulluu maal jedha? Macaafni qulqulluu maal jedha? Qofaadha jechuudha. That's it. Pure doctrine of the Bible. The Church of Christ, enfeebled and defective as she may appear. Tariti waan dadhabde, waan mudaa tuqaa qabdu fakkaachuu dandeetti. Is the one object on the earth on which he bestowed in a special sense love and regard. Galanni waaqayyo faatu. Dadhabdu lafa fakkaatu. Pointi makana doctrine kana pure doctrine of the Bible. Kana pointing guddaa. Kana. The church is theater of his grace in which he delight to make experiment of mercy on human heart. Isa kana Church of Christ karu jen. Interesting. Wannan so guddaa gambar fuudhu saddeet jechuudha fuudha 55 keessa lamaffaarratti. Those were days of pearl for the Church of Christ. Waldaa Yesuusitiif yeroo maalitti gara? Yeroo rakkinaa isa guddaadha jedha. The faithful standard bearers were few indeed. Standard bearer. What is that standard? They are called standard bearers. Warra daangaa iddaa iddootti maal godhu? Eegudha. Standard bearers. Kan hin sochoone jechuudha. Through though the truth was not left without witness, yet at times it seemed that error and the superstitions would wholly prevail. True religion would be banished from the earth. The gospel was lost sight of, but the form of religion were multiplied and the people were burdened with rigorous exaction. Isa kana dalaala. Dhaloota darban keessatti dhugaadhaaf kan dhugaa ba'u. Dhugaan yookaan ammoo dhuga baatu malee truth was not left without witness. Yet at times seemed error dogongorri akka ol ba'ee mul'atu amantiin dhugaa akka dhabame fakkeessaan qofti akka mul'atu yoo mul'ate illee dhugaadhaaf dhugaa kan ba'u badeen badu jira. Gara dhumaatti. Akka apostolii fuula 524 keessa tokkoffaarratti looking forward with prophetic vision to the perilous time yookaan immoo yeroo rakkina gara fuulduraatti dhufsan ilaaluudhaan into which the Church of Christ was to enter. Waldaan Yesuus, waldaan Kiristoos keessatti jirtu yeroo rakkosan the apostle exhorted the believers to stay fast in the face of trials and suffering. Beloved, heroic, think it not strange concerning the fairly trials which is to try you. Yeroo rakkoon inni fuuldura dhumarra maal jedhe yeroo Qorontos hin dubbisaa ture. Waan hunduu maaltu gargar baasa? Ibiddatu gargar baasa. Yeroo rakkooti jechuudha. Rakkoon kun eenyummaa namaa gargar baasa jechuudha. This is the Church of Christ. Kanaaf Church of Christ lafarra akka dhaabatee hin jedhe Steps to Christ irratti the Church of Christ is a God's appointed agency for the salvation of men. Fayyina dhala namaatiif lafarra akka. Who are they? Who are they? They are those who builded their foundation upon the pure doctrine of the Bible. Doctrine macaafa qulqulluurratti warra dhaabatee jechuudha. Its mission is to carry the gospel to the world, and the obligation rests upon all Christians. Itti gaafatamummaan hunduma isaanii irra jira. Hunduma isaanii irra jira. Anarrallee jira, isinirrallee jira.
Kayoon wangela fayyina addunyaatti dhaamudha. Wangeelli fayyina sun maal inni? Pure doctrine of the Bible. He is Christ, the Son of the living God. Waldaa kee asirratti jaaladha kan inni jedhe sana. Kanaaf namni kamiinuu bu'uura ka ittiin ilaaluu qabaanneetiin jennu hundee dhaabame kanaan jechuudha. Hundee kanaan irraa gaafa ka'e hundinuu gantummaa mul'ata boqonnaa jaarratti ilaalleerra, mul'ata boqonnaa 12 ilaalleerra, this is a foundation adii ka ta'e irra dhaabatee jedhe. Kanarraa gaafa daayivertii ba'e dooktoriiniin biraa, filoosofiin biraa gaafa dhufe, it is called a Babylon system is created. Confusion jechuudha karaa biraati. Pure doctrine of the Bible irraa daayivertii jechuudha. Kanaaf boroo waaqayyo nu gargaare maaltu Baabiloon akkana barumsi jalqabaa bu'uura ta'e samii keessatti kan ijaarame barnoonni bu'uuraa lama gurguddaan jira. Inni tokko dhimma maaliiti? Dhimma sanbataati. Cubbuu dura kan dhaabatanidha jechuudha. Dhimma sanbataa. Kanaaf dhimma sanbataa irratti waaqayyo uumaa ta'uusaa mul'isuudhaaf. Uumaa ta'uusaa mul'isuudhaaf. Anaafis jidduutti mallattoodha jedhee kan inni kenne eebba sanbataati. Yookaan immoo boqonnaa sanbataati jechuudha. Inni lammaffaan inni lammaffaan gaaf kanarraa yaattan du'a duutanidha. Gaaf kanarraa yaattan du'a duutanidha. Amma dooktoriiniin kunniin lamaan faallee dhufa jechuudha. Barnoonni qulqulluun kanadha. Gaaf kanarraa yaattan maal ta'an du'a duutan. Cubbamaan cubboo jette maal ta'an ni du'aadha bakka ni du'a. Seexanni immoo maal jedheefi? Yoo kanarraa yaattan maal hin gootan hin duutan kan jedhu jedheefi. Hin duutan kan jedhu jedheefi. Kun ammoo ta'u guyyaa sanbataa qulqullummaa waan eebbise ay lakki waan biraatiin kakuu haarawaa dhufee maal ta'e jijjiirameera guyyaa dilbataati. Wrong conclusion jechuudha. Kanaaf barnoonni kunniin lamaan bu'uura Baabilooniiti. Sanniin borbadhinaan hin laallaa akkamitti akka inni naannee gara walii dhufu. Kanaaf waldaa Kiristoos keessa jirtu moo hin jirtan. Keessa jirramoo hin jiru. Hunduu dhaabatee of ilaala. Kanaan ala eenyummaan namaa it is a balance jechuudha. A standard bearers are those who builded their foundation upon the Bible doctrine. Dhugaa kanarra dhaabannee hundi kennayyuu eenyummaa keenya adda baafnee warra gadhumaatti jabaatu akka ta'an waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu eebbifamaa hundumti keessaniyyuu. Kadhata gabaabaa godhannee sagantaa ammaaf qabnu goolabna. Guddaa si galateeffanna ololsi qabna waaqa abboota keenya. Ilma kee tokkocha dabarsitee nuu kennuun jireenya keenya bitte. Karaa ilma kan keessi wajjin walii araaramuudhaaf carraa arganne. Kanaaf guddaa si galateeffanna maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Dadhabdoota wallaalota ta'uu keenna kan ubbeen nu caalasitu nu beeka. Nu gargaarta nu hirkifta erkoon kan kennu mijateera kallattii hundumaan guddaa si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Ammallee abbaa hundee irratti dhaabannee waldaa kee taa'uu akka dandeenyu nu gargaari. Fedha kee raawwadhu nullee dhugaa kan kee sodaa malee addunyaan akka jennu nu gargaara gooftaa Yesuus Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen.